Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kootii galata waaqayyoo isiniin jedha. Obboloota koo isinis baga nagaa taatan isiniin jecha. Egaa warroonni immoo chaanaala kiyyaa haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaanii maamila keenya ta'a. Warri taa'aa jirtan immoo hedduu galatoomaa ulfaadha isiniin jechuu barbaada. Akkasuma immoo har'a maal qabattee dhuftee isin jechuun keessaniin oolu obboloota koo dhugaa dubbachuudhaaf hedduutu akkasiin jaalladha, hedduutu akkasiin kabaja. Obboloota koo warroonni yaada babbareedaa akkasuma immoo gorsa babbareedaa namaaf kennitanii koomentii bareedaa naa jajjabeessaa amsirii suduukaa jirraa warroonni naan jechaa jirtanis hedduutu akka galatoomaa. Warri immoo naarrabsaa jirtanis galatooma hundumti keessanii walitti qabee jechuudha. Maaliif kasi arrabsus gaarummaa isaa ofiif argata waan ta'eef kan immoo waan gaarii si yaadessu gaarummaa isaa akkuma hundumaafuu gaarummaan abbuma saniif ta'a waan ta'eef gaarii hojjechuun immoo ofumaan malee namaaf miti waan ta'eef kanaaf har'a maaliif dhufte jechuun keessaniin oolu mee gorsa xiqqoo takka warroota nama arrabsan akkasuma immoo namoota tokkotu maal jedha seetanii ati kana odeessuu dhiisitii deemitii kadhannaa kee godhu jedhaa jiranii isaaniif xiqqooshi deebii qaba jechuudha. Namoota akkasii kanaaf deebii qaba jechuudha jedhanii arraba dhiiratan. Namni tokko maaliif akka arraba dhiiratu maaliif hin beekan. Namni nama arrabsuuf maaliif arraba dhiiratame namni beektanaa deebisaami. Maaliif arraba dhiiratu? Namoonni maaliif arraba dhiiratu? Namni jecha hin taane maaliif namaan jedha? Jecha hin fakkaanne jecha waliin fakkaanne wayii akkasiin jedhu akkasuma immoo yoo dhaqxee nama sallaaltu namoonni akkasii sun nama amantaa qabu fakkaatu. Yaa waaqayyoon dhiifama isin haa godhu. Rakkoon qabu nama arrabsuu nama arrabsu ofii kooti nama arrabsu garuu nama arrabsu san gorsuu nan jaalladha waan ta'eef nama arrabsu tokko dhufee viidiyoo kana hojjechuu barbaade jechuudha. Innaa namoota nama arrabsaniif akka gaarummaa keessanitti akka arraba keessanitti isiniif haa kennu. Inni immoo inni biraa jechuudha namoonni gaafa ati waan badaa hojjettu sirriitti jaallata. Maaliif beektanii gaafa ati waan gaarii hojjettu hin jaallatan. Gaafa ati waan badaa hojjettu akkasuma nama kana ol fuutee arrabsitee immoo ciggootee jimgootee arrabsitee amantaa namaatiin kutaa namaatiin baatee gaafa arrabsitu abeet itti cabsi koomentii shaggaa babbareedaa sii kenna jechuudha. Akkasitti maaliif ilmi namaa seexana xirriira waan ta'eef arraba jaallata malee waan gaariin jaallata waan ta'eef dhugaa rabbii jechuudha. Amma gaafa ati illee immoo obboleewwan kee yookiin obboleettiin kee tokko gaafa ati obboleettiin kee tokko waan badaa hojjettee obboleettii keessan immoo argartee bakka obboleewwan biraa nama biraa irraa yaa baratan jettee gaafa ati barumsa kennituuf gaafa gorsa kennituuf safuudha abboo safuudha maalii kun maalidhaa kun maalii ati kadhannaan gootuu itti dhiistee waaqayyoon keen kadhattuu maali kadhannaan godhattu ati maal goota kanu safuudhaa bar kana odeessitaa safuudhaa bar safu akkas namaan jedhu jechuudha. Sammuu akkasii baattanii hin deeminaati haaromsaa ijoolleen. Dhugaa isiniin jala sammuu akkasii baattanii hin deemina. Nama waaqayyoon amanu fakkaattanii sammuu dadhabaa baattanii hin deemina obboleewwan kiyya shamarraniiti kan dhiiratti miti shamarraniiti kan yeruma hunda koomentii namaa jala. Ani kannan taazzabe dhugaa rabbi. Ani koomentii namaa jala ila shamarran malee dhiirri isin arrabsu dhugaa rabbi. Maaliif akka ta'e hin beeku. Arraba maasitti buusee maal arraba dhedheerattu. Arraba kana gaggabaabbadha. Arrabni bee cubbuu akka ta'e immoo hin beektu jedhee yaada. Amantaan kam keessattuu iyyuu nama arrabsaan jiru. Namni tokko gaafa badaa hojjetu gaafa ati gorsitu waan badaa miti lubbuu gorsa malee. Maaliif namni tokko akka sanirraa baratuuf atis gorsa kennitaa fi obboleettii sunillee immoo waan sanirraa akka isheen deebitu akka ittiin deebite gorsa kennuuf qabdu. Namoota waan badaa hojjetan akka gaariitti deeman
gara waan badaa sanirraa akka waan gaariitti deeman waan gaarii akka isaan hojjetan. Kanaaf akkas warroota namaan jettaniifan sinifirra deebisuun barbaanne garuu walumaa galatti gorsa jechuudha. Kanaaf namoota akkasitti sammuu keessan haaromsadhaa jechuu barbaadetti. Inni biraa immoo namoonni tokko tokko maal jedha seetanii ati kana naasa'inii itti deemiti kadhannaa kee godhu waaqayyo kee kadhu namoota jedhu jira. Warra akkas jettanii warra amantaa namaatti nama jettanii ani amantaa koo miidiyaa irratti miti kadhannaa kanan godhu. Miidiyaa irra baasee viidiyoo waraabee koottaa kadhannaan gochaa jira jedhee viidiyoo bahee ani viidiyoo nama kadhannaa yeroon godhu yeroon tsalootii koo godhu jechuudha. Viidiyoodhaan bahee nama koottaa tsalootiin gochaa jira koottaa kadhannaan gochaa jira jedhee waraabee yookiin naalaalaa jedhee viidiyoo hojjedhee gadi lakkisuu abaddan gadi lakkisuu jechuudha. Maaliif amantaani eenyumtuyyuu amantaa ofii hin jaalata. Amantaa ofii jechuun lubbuu ofiiti. Amantaa kootiin nama natti dhufe nama naqeeqe taanaan abadan wal dhiisuu hin ta'u abadan abbaa fedhii haa ta'u jechuudha. Kanaaf amantaa jechuun lubbuudha. Amantaa koo ani lubbuu koo olitti hin jaaladha. Amantaa kootiif immoo lubbuu koo nan kenna. Kanaaf immoo yeroon kadhannaa godhu dirqama miidiyaa irratti bahee tanan viidiyoo waraabeetiin immoo laayivii seenatiin kadhannaa godhaa. Ani kan ajaa'ibu warroota nama arrabsitan warra amantaa qabu fakkaatanii nama arrabsitan nama arrabsina cubbuudha warra nama arrabsan. Yoo isin hin taane viidiyicha san bira darbi abadan koomentii illee hin barreessina. Namoota akkasiis siin ta'u taanaan gorsisu siin ta'u taanaan amantaatti qabattee amantaa nama amantaa fakkaattee amantaa dawoo godhattee nama arrabsina. Dhugaan saniin jira jechuudha. Namoota akkasiitii fi ani sammuu akkamii akkasanii kenna waaqayyo haa beeku dhugaa rabbi jechuudha. Namallee anta akka nama arrabsee hin beekusi miidiyaa kamuu sirriitti fayyadamaa jira jechuudha. Garuu nama arrabsee hin beeku nama arrabsus hin jaaladhu nama amantaa namaas jeequ hin jaaladhu. Amantaa kamuu nan kabaja. Maaliif namni gaafa amantaa namaa kabaju kan keessa akka kabaju beeki. Kanaaf ani amantaa nama kamiyyuu nan kabaja. Nama amantaa namaallee arrabsu hin jaaladhu. Abadan hin jaaladhu si nama amantaa walii arrabsu illee hin jaaladhu. Nama ganda namaa walii arrabsu hin jaaladhu. Waa'ee akkasitti saasa'uu hin fedhu hin jaaladhu. Maaliif waan kana jedhe beektanii takka wayitutuu maallaan jedhe seetanii koomentii wayii jalatti maallaan jettee atamma kana safuudhaa kana odeessuu dhiisitti deemtii kadhannaa godhu. Kadhannaa godhu deemee waaqayyoo kee kadhadhaa jette. Gaafan dhaqee yuutuubii ishii jala laalu nama amantaa qabu fakkaatti yaa waaqa kooti na baase. Dhugaa waaqayyoo jechuudha dhugaa obboleewwan koo. Garuu koomentii ishii namaa barreessitu arrabsuuf keessaa qabu. Annaa laphee cabdisiifaa kennu jedhee tan dhaqee koomentii mashii jalatti barreesse fanne. Nama arrabsu hin jedhe. Nan gorse malee waan badaarra nan gorse malee obboleettii kana yoo ta'e irraa deebi'aa irraa of eeggadhaa hin jedhe malee nan gorse gaafa mana madaamii keessatti ati salphattu anis qixxeen salphadhe. Gaafa nuti ijoollee shamarran biyya arabaa jedhanii walitti nu qaban malee yookiin ati takkittiin gaariidha jedhanii keessaa na fuudhan. Si takkittiin gaarii asiin jedhan hunduma keenya walitti nu qabu. Kanaaf gorsa walii kennuun immoo aadaa keenya waan ta'eef. Oromoon gorsa walii kenna waan ta'eef Oromoo wal kabaja waan ta'eef safuu yoo jette ati keessan haraamii hojjechaa cubbuu hojjechaa gubbaa irratti baatanii kanaaf immoo keessa waan hin taane yoo hojjettanii deebitanii immoo bakka namni waan gorsu tokko safuudha jettan kanaaf safuu moti nama gorsuuni yoo waa hojjetantu safuudha malee anna akkasii siniin jedha kunoo kanafaa hojjedha safuu jettanii miti nakana kanafaa hojjenna bonutti waan akkasii hojjechuu sin beenu garuu gorsuu immoo itti fufaa gorsi keenya ittuma fufalaa nuti kana hojjechaatu mala gorsi keenyas itti fufaa manuma madaamii keessa taa'aa jechuudha. Sammuu akkanatti qabdan kana rabbi isin haa kennume akkatti ishee warri na jaalattan laayikii naa godhaa sabskraayibii naa godhaa warri immoo na jibbitan koomentii arrabsoo keessan itti fufaa isiniin jedha nuti laal gorsas kennaatu magaarummaas hojjechaa waan ofii keenyas nu barbaachisus hojjechaa itti fufnaa sin jedha kan immoo isinitti mijenne bira darbuu dandeessanii isin kabaja. Baay baay itti fufa hojii.